taatee dhiyeenya kana magaalaa Dubaayitti mudatee wal qabatee Mubaarik Musammaa dhungoo qofeeti galee jechuudhaan dubbii miidiyaa hawaasaa guutuu qabatee ture irraa wal agarraan. Har'aan tana immoo artistii Biroo Ibsaatii fi immoo Mubaarik Musammaa waa'ee Dubaay kana hedduu takka kan isaan ajaa'ibsiisaa jiru irraa eegalee garuutu immoo Mubaarik Musammaa fi artistii Biroo Ibsaan eegduu ajaa'ibaatii fi dhungoo ajaa'ibaa harkatanii Dubaay irraa gara biyyaatti akka deebi'an dhaga'aatii jirra. Walitti aansuudhaan immoo dhiyeenya kana wal dhabdee dhungaatiidhaa fi koonsartii kana keessatti mudatees hedduutu jira. Artistii Biroo Ibsaa waraana tobbarkaa ajaa'ibaa takka humna ajaa'ibaa qabanii kan eegamaadhaa jiru yoo ta'u, artistii Biroo Ibsaa waraanni ajaa'ibsiisaa ta'e isaa waliin kan simatanii fi guyyaa dheengaddaa taatee hedduu isa keessatti mudatee himan. Artistiin kun eegduu jajjabduu ajaa'ibaa isaan keessattiinis koonsartii kana irratti asitti sirbii achitti sirbi kan jiru wajjin taa'ee osooniif sirbaa jiranii mul'ata. Rifeensa akka ajaa'ibaatti irraa jiruudhaan kan mul'atan. Mubaarik Musammaa immoo dhungoo kanaa sana harkachuu isaa Jimmaa Moolaata Harargeedhaan intalti sun kajebu namni addaan baafatee hanga ammaatti mirkaneeffate tokkollee nu hin jiru. Yaada kanaa ilaalchisee artistii Biroo Ibsaa immoo uummata rifeensa ajaa'ibsiisoo ta'e irraa jiran isaa wajjin akka jiranii dubbachaa turan. Artistii Biroo Ibsaan immoo eegdonni isaa kun hedduu ta'uudhaaf huccuu gugurraatti hidhatanii wayita isaa wajjin taphachaadhaa jiranis kan argan. Mubaarik Musammaa immoo wayita kanatti dhungoo harkachaa oole. Garuutu jarri kun lachuu tokko ta'uun isaaniiti malee adda addummaa kan isaan hin qabne yooniif tahanii jiran. Wal fakkaachuu dhabuu isaaniitiitu addaan fageessee jechuudhaan ijoolleen Dubaay akka yaaddawaadhaa kan turanis Mubaarik Musammaa immoo garuutu tan ajaa'iba itti taate koonsartii kana irra dhungachuudhaa jedhan. Koonsartiin kun kan ajaa'ibsiisoo ta'ee fi eegduu ajaa'ibsiisoo ta'e kun uffata gaddaa uffachuudhaan eegduun kun wayita artistii Biroo Ibsaadhaa eegaa jiranitti sooshaal miidiyaa kana guutuu irratti artistii Biroo Ibsaa bichaadhaatu mul'ata jechuudhaan gaafatan. Gaaffiiwwan walitti aansanii dhiyaatan kana irratti immoo artistii Biroo Ibsaa yeroo amma duraatiif sirba ajaa'ibaa kan maali bareenni kanaa jedhuun dhiyeenya kan ergaanii fi sirbeef yeroo ammaan tanaa immoo walitti aansuudhaan sirboota duuba deebii hin qabne kanaan mul'achuun isaa taatee ajaa'ibaati ta'e. Warroonni isa eegaadhaa jiran kun immoo humna gurguddoo kan qabanii fi eegumsa jajjabaa isaaf akka godhaa jiranii mul'ata. Abbo Mubaarik Musammaa maal jedhan laata?